yeroon isaa akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 1942 ture. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa jechuudha. Ameerikaa fi Jaapaan waraan hamaarra turani. Markaba Ameerikaa Giil Harbor jedhamu irratti Jaapaan rukuttaa hamaa gaggeessuu isheedhaan uummata Ameerikaa lakkaa'amuu hin dandeenye ajjeesteetti. Sababa Jaapaan Ameerikaadhaan rukutteefis Ameerikaan haaloo ba'uuf jettee xiyyaarota waraanaa gara Jaapaanitti gadhiisuu jalqabde. Xiyyaara waraanaa Ameerikaa tokko keessa balali'aa kan turan wattaaddaroota 3 Jaapaaniin akka isaan rukutaniif ajajni itti ba'ee gara Jaapaan deemaa turani. Haa ta'uyyuu malee osoo balaliisaa jiranii karaa isaanii dogoggoranii galaana guddaa Paasifika keessatti nyaata tokko malee, bishaan tokko malee, kaartaa tokko malee, reediyoo tokko malee achi keessatti caccabanii. Kanaafiyyuu jireenya rakkisaa keessa galanii. Har'a kan nuti ilaallu fiilmii bara 2014 ba'e Against the Sun kan jedhamu waraana addunyaa lammaffaa irratti seenaa dhugaa irratti hundeeffame kan ba'edha. Seenaan keenya kan inni jalqabu xiyyaara Ameerikaa tokko keessa Pilot Dixie, Bomb Specialist Tony fi hoogganaa reediyoo Gene osoo balali'aa jiranidha. Ayilooppiraanota warra kaan isaan duukaa balali'aa turan duukaa wal biraa baduudhaan karaa isaanii gatanii. Kanas dubbachuudhaaf Gene ajaja iddootti laatametti beeksisuudhaaf gaafa jedhu reediyoon hojjechuuf dide. Iddoo dhufanitti deebi'uuf gaafa jedhanis gaaziin ayilooppiraanii isaanii jalaa dhuma. Gaaziimti isheen haftee akka isheen daftee hin dhumneef boombii baatanii turan galaana keessatti gatanii. Haa ta'uyyuu malee gaaziin isaanii isaan irratti dhumuudhaan ayilooppiraanichi galaana keessatti caccabe. Akka carraa ta'ee lubbuun 3 isaanii oole. Dixon markaba yeroo balaa xiyyaara kanarraa buqqisee qopheessuu jalqabe. Gene fi Tony'n immoo qabattoo isaanii ofirraa buqqisuu dadhabuudhaan xinnoomaaf liqimsamanii oolanii. Ayilooppiraanicha keessaas wanta barbaadan osoo hin argatiin ayilooppiraanichi liqimsame. Markabni isaan qopheeffatan sababa gadi jalaa galagaleef wayyaa isaanii fayyadamanii deebisanii gadi galagalchanii. Achiis irra ba'anii taa'uu jalqabanii. Ganamarras sababa eenyu akka caccaban wal falmuutti ka'anii. Wal falmuun kun eessayyuu akka isaan geessisne baranii ayilooppiraanii isaan bukkee darbu barbaadutti ka'anii. Akka carraa ta'ee ayilooppiraaniin tokko naannoo isaaniirra darba. Haa ta'uyyuu malee ayilooppiraanichi akka isaaniin arguuf hammamiyyuu haa iyyan malee, hammamiyyuu wayyaa isaanii haa agarsiisan malee ayilooppiraanichi osoo isaaniin argiin darba. Dixon abdii kutee carraan nuti qabnu ishee kana qofaa ture. Kana booddee dhufee namni nu oolchu waanta hin jirreef ofii keenya fala barbaaduu qabna jedhee itti hime. Itti aansees Gene fi Tony'dhaan wanta kiisii isaanii keessa jiru guutummaatti akka isaan gadi baasan ajaja'ani. Isaanis qodaawwan adda addaa markaba kanarra kaa'u. Markabni isaaniis laastikiirraa waan hojjetameef akka salphaatti wanta uratuu danda'uuf Gene fi Tony'dhaan caammaa isaanii baasanii gara galaana kanaatti akka isaan darbataniif ajaje. Haa ta'uyyuu malee kan isaa osoo hin gatiin tura. Sababa kanaaf Gene baay'ee aara. Kana booddees guyyoottan baay'ee erga darban booddee hamma danda'anitti wanta isaan bohaarsuu danda'u wantoota adda addaa gochuu jalqabani. Tony'nis meeshaa isaa qulqulleeffachaa Gene'n akka obboleettii isaa duukaa wal barsiisu itti hima. Ho'inni isaas guyyaa guyyaa waan cimaa ta'eef wayyaa isaanii ofirraa baasuu jalqabanii. Sababa wayyaa ofirraa baasaniif immoo ciminni aduu kanaa gogaa isaanii luqqisuu jalqabe. Halkan immoo ho'insi isaa gara qorra cimaatti geeddarama. Hirriba gaariis argachaa hin turre. Hirribni isaanii guutummaan gara abjuutti geeddarame. Dabareedhaan namni 2 yoo rafu namni tokko immoo xiyyaara samiirra darbu taa'ee eega. Dixonis dheebuu dandamachuu dadhabuudhaan fincaan isaa caammaa isaa keessatti fincaa'uudhaan hamma dhuguutti ga'eera. Guyyaa tokkos Dixon paayileetii waan tureef eessa akka isaan jiranii fi qilleensi kun eessa akka isaan geessaa jiru baruudhaaf kaalkuleeshinii hojjechuu jalqabe. Isas hojjetee carraa lafa arguu akka qaban akkasumas torbee tokko gidduutti akka arguu danda'an Tony fi Gene'tti hime. Gene torbee tokko guutuu nyaata tokko malee yoo oolle waan duunuuf qurxummiin qaba jedhee ka'e. Jalbaama sana keessa qodaawwan jiran fayyadamuun kiyyoo qurxummii ittiin qaban hojjetatanii achiis galaana sana keessa buusanii. Osoo xiqqoo ishee hin turin qurxummiin tokko kiyyoo sanaan qabama. Haa ta'uyyuu malee kirriin isaanii haphii waan ta'eef dafee jalaa cita. Galaanicha keessas qurxummiin adagamaa akka jiru baranii. Dixon fi Tony'nis abdii kutatu. Gene garuu osoo abdii hin kutiin akka haaraatti kiyyoo haaraa hojjetee gara galaana kanaatti gadi gadhiise. Dhumarrattis ofiisa of qabbaneessuuf jedhee gara galaana kanaatti galee daakuu jalqabe. Tony's hordofeenii galuuf gaafa ka'u galaanichi shaarkiidhaan waan guutameef Dixon akka hin galleef dhaabeeni. Gene'is akka shaarkiin bishaan kana keessa jiru waan bareef dafee gara markaba kanaatti deebi'e. Guyyoottanis darbaa gaafa dhufan dheebuu dadhabuutti ka'ani. Tony'nis hamma yoomitti fincaan keenya dhugna jedhee bishaan galaana kana gaafa dhuguuf jedhu Dixonis galaanni kun ashaba waan ta'eef qaama keef sirrii mini jedhee dhorkeeni. Akka dingataa ta'e Dixon harka isaa kiisii isaa keessa gaafa gashu irsaasii tokko argate.
Gammachuudhaan gara isaa akka deemaa jiran baruuf waa hojjechuu jalqabe. Lafa tokko bukkee ga'uuf qilleensa fayyadamuu qabna jechuudhaan jaakettiin isaanii tokko akka meeshaatti fayyadamuu jalqabani. Kana gochuun isaaniis qilleensi gara isaan hin barbaannetti akka isaan hin deemne godha. Filannoo isaan qaban wal duukaa waaqa kadhachuu waan ta'eef kadhachuu jalqabani. Akka carraa ta'es halkaniin bokkaan roobee fi qodaa qabaniin bishaanicha walitti qabuu jalqaban. Galaana kanarras torbee tokko ta'ee fi jiinis kiyyoon kun wanta tokko wanta qabaaf hin jirreef aariidhaan billaa isaa baasee gara bishaaniitti asii gad waraanuu jalqabe. Akka carraa ta'ee shaarkii tokko argate. Shaarkichas ajjeesanii qurxummii keessa jiran xixiqqoo baasanii nyaachuutti ka'ani. Foon shaarkii kanaas akka kiyyootti waan gargaaruuf foonsaa gara kaalsii isaaniitti walitti qabuu jalqabani. Dhiiga shaarkii kanas gara galaana kanatti waan gadi gadhiisaa turaniif shaarkonni baay'een isaan hordofuutti ka'ani. Jiinis osoo rafaa jiru harkasaa gara galaana kanaatti gashe. Shaarkiin tokkos harkasaa ciniine. Beeluuf dheebuudhaanis rakkachaa jiru. Diiksanis madaa kana talaaluuf jedhee shaashii tooniidhaan hidheefi. Galaana kanarras torbee lama ta'ee fi guyyaa tokkos deebi'ee bokkaan roobee fi qodaa qabaniinis bishaan kana walitti qabachuu jalqabanii. Guyyichis baay'eetti cimaa wanta dhufeef abdii kutachuu jalqabanii. Tooniinis meeshaadhaan of ajjeesuuf gaafa yaadu jiin meeshaa kana irraa fuudhee simbirroo markaba isaanii irra taa'aa turte ittiin dhee ajjeese. Simbirroo kanas fiduudhaaf Diiksan gara bishaan kanaatti gale. Shaarkiin tokkos dhiiga simbirroo kana waan fuunfateef gara naannoo isaaniitti dhufe. Jiinis meeshaa kanaan shaarkii kana ajjeesuuf gaafa jedhu meeshaan kun hojjechuuf dide. Diiksanis shaarkiin kun osoo isan qaqqabiin deebisee gara markabaatti ol ba'e. Beeluu isaanis simbirroo kana nyaatanii of qabbaneessani. Meeshaan kunis wanta tabalaasheef gara galaana kanaatti gate. Guyyaa 20ffaa isaanii irrattis Diiksan irribarraa gaafa ka'u namni tokkoyyuu wanta tokkoyyuu eegaa hin turre. Sadan isaaniiyyuu rafaa turani. Diiksanis maaf hin eegdanii jedhee jiiniin gaafa dheekamu hamma yoonaa wanti tokkoyyuu gatii nuun dhufneef abdii hin qabnuttiin jedhe. Wanta ati nu hojjette illee wanti tokkollee hin hojjenne jedhee Diiksanitti dubbachuutti ka'e. Sababa keetiifdha waan akkasii keessa kan nuti galle jedhee itti dubbate. Diiksanis wanta inni hojjete sirrii miti jedhee amane. Sababa isaan caccabaniifis inni awurooppilaanii keessatti irribni waan fudhatanii tureefdha jedhee itti hime. Balleessaa balleesseefis dhiifama gaafateeni. Aaruun faayidaa wanta hin qabneef Diiksan jalqaba kootiitti fayyadamee ture sanas itti laatee billaa jiiniin fuudhee akka haaraatti yaali ittiin jedhe. Yeroo kanattis caammaa isaa walitti kutee akka meeshaatti akka isaan fayyadamu godhe. Yeroonis darbee erga badanii ji'atu guute. Yeroo meeqa booddee bokkaan roobee fi haa ta'uyyuu malee bokkaan kun bubbee hamaa kaase. Bubbeen kun cimaa ta'urraan kan ka'e markaba kana jalaa galagalche. Bubbeen kunis qodaa isaan qaban hundumasaa jalaa liqimsiise. Akkamiyyuu ta'anii markaba jalaa galagalte kana deebisanii ol galagalchanii irra bulanii. Ganamarras baay'ee waan dadhabaniif irribarraa ka'uun baay'ee itti ulfaata. Abdiin isaanii guutummaan jalaa badeera. Tokkoon isaanii yoo du'an immoo reenfa walii akka nyaatan walii galanii. Yoo oolanis Diiksan balleessaa ni balleessee hoogganaatti akka isaanii hin himne walii galanii. Tooniinis ka'ee yaallee yoo duune wayya jedhee isaaniin kakaase. Achi booddee harka isaanii akka isaan meeshaatti fayyadaman itti hime. Diiksanis baay'ee dheebochuudhaan galaana kana dhuguu jalqabe. Tooniinis dadhabee waan ciiseef jiin waan du'e itti fakkaate. Jiinis ol jedhee gaafa laalu fagoorraatii wanta magariisa tokko arge. Lafa akka ta'e baree hiriyoota isaa kana kakaasee lafa akka arge itti hime. Isaanis gammachuudhaan gara lafaa kanatti ba'anii. Isaanis kiiloomeetira 1600 deemuun gara manaatti galanii. Diiksanis hiriyoota isaa nagaan galchuu isaadhaaf badhaasa badhaasame. Har'aaf seenaan keenya asirratti dhuma.